kabajamtoota baga eegareen bilbiloonni ismaartiin haaraa Samsung Galaxy S23 Ultra isaanis waan nama amansiifne keessa gadi fageenyaan jira. Meeshaan jalqaba muuxannoo bilbila ismaartii keessatti irra deebi'ee ibsuudhaaf as jirudha. Meeshaan kun kanan fayyadamuun muraasaaf gammachuu dhageera. Mee isin tinima sammuutti waan hadochu yookaan sammuutti akka nama hadochu sanii gadillee waan takka sanii gadillee xiqqaatu baay'ee kan namatti toltu ismaartiin kun osoo Samsung Galaxy S23 Ultraan akkuma mee takka mee waan isin qabdu takkaan fiicharii isaa waan toleeraa waan takkaan haa ilaallu. Gara diizaayinii fi displeeyitti yommuu deemnu wantoonni jalqaba dursa diizaayinii S23 Ultraan kun nama ajaa'ibsiisa. Bareedaa fi sadarkaa olaanaa kan qabu yommuu ta'u dugdiin isaa Gorilla Glass kan jedhamu jira yookaan immoo Victus fi formaat aluminiyeemii jalqaba qaba. Meeshaaleen kun haalaan baay'ee kan nama ajaa'ibu qallaa fi qabachuuf mijataa kan ta'e dabalataan immoo halluun ijatti kan hedduu namatti hawwatu yookaan immoo kan hedduu namatti kan adda addaatti ni argama. Halluuwwan adda addaa ni argama. Halluuwwan bareedaadhaan qophaa'ee jira. Garuu wanti dhugumatti agarsiisan keessaa waa'ee iskiriinii guddicha 6.8 Dynamic AMOLED 2X kanan yookaan immoo Quad HD Plus resolution kan qabu ni dubbanna jechuudha. Mul'anni isaas kan nama ajaa'ibsiisu irratti waan gadi miti halluuwwan sochoosuu yookaan immoo faallaawwan isaanii sammuutti waan sammuu namaatti waan hawwatu yookaan immoo saffisaan yookaan immoo refresh rate kan jedhamu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Refresh rate isaa gara 120 Hz kan jedhamu lakkaawamaa jira jechuudha. Inni kan immoo wanti namatti tolu keessaa wanti guddaan akka yookaan immoo smuuzii kan yookaan immoo kan akka filmii yookaan immoo miidiyaa hawaasaa yookaan iskrool yommuu gootan ulaagaalee haaraa kaa'a jechuudha. Inni kan immoo kan performaansii isaarraa performaansiin kun Galaxy S23 Ultra naannoo keessan irratti hundaa'uudhaan Prosperity yookaan immoo Snapdragon yookaan 8 generation Exon 2200 isa haaraa kan ta'e kan hojjetu humna dugda kan qabu yommuu ta'u meeshaaleen kun fayyadamuudhaaf jalqabuun ni hubata jechuudha. Yookaan immoo appilikeeshiniin eegaluun kan balaqqisa yookaan hojii baay'ee kan hojjetu qilleensa ga'umsa sadarkaa salphaa fi olaanaa kan qabu ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan immoo akka super kompiitarii kan jedhan yeroo duriitti jechuudha. Isa sanitti keessatti kan jirtu yommuu ta'u inni kan immoo wanti guddaan kan nama ajaa'ibsiisu keessaa yeroo ammatti kaameeraa guddicha Samsung Galaxy S23 Ultraan kun amma waa'ee kaameeraa kana yommuu dubbannu Samsungiin suuraa bilbila ismaartii sadarkaa itti olaanutti guddisee jira. Duuba irratti kan qophaa'e kaameerichi kun 4 kan qabu yommuu ta'u seensara gurguddicha yookaan immoo meegaapiiksilii 200. Meegaapiiksilii jechuun amma bakka kaameroonni amma dura turan kan Samsungii haa ta'u kan iPhone haa ta'u kan isaan hunda kaamerichiin tokkicha wide yookaan immoo wide angle kan jedhan kun gara meegaapiiksilii 200tti kan hojjetamee jiru ta'uusaa ni ibsina jechuudha. Meegaapiiksilii 10 kan qabu ni jira. Teelefootoo yookaan immoo teeleeskooppii meegaa 12 optical zoom kan qabu immoo 10x yookaan immoo 100x illee zoom isaa kan mul'atu ni jira jechuudha. Inni seensarri gadi fageenyaan meegaapiiksilii 10 kan qabu bu'aan isaa jaw drop kan jedhan yookaan immoo guyyaa irraa kan ta'e suuraan haala akkamiin akka nama ajaa'ibu bal'inaan
kan ibsame yookaan halluun isaa bareeda yookaan ammoo ga'umsi ifa xiqqaa yookaan immoo dinqisiisaa kan ta'u 10x yookaan 100x space zoomii qabateera jechuudha. Inni kaan ammoo baatirii isaa irratti yommuu ilaallu baatiriin isaa Samsung Galaxy S23 Ultra irratti kan agarru baatiriin yoo ilaalle baatiriin S23 Ultra kan nama mufachiisu baatiriin guddaan 5000 meegaa ampeerii kan qabu yommuu ta'u salphatti guyyaa guutuu itti fayyadamaa ulfaataa keessatti isin darbuu danda'a. Bulchiinsi humni sammuu namaa saffisa haaroma madaqfamuu danda'u yeroo baay'ee kan humna kunuunsu gargaara jechuudha. Dabalataan immoo filannoon chaarjiin saffisaa fi chaarjiiwwan malee yeroo dheeraadhaaf ba'aa tokko malee akka hin hidhamne ni mirkaneessa jechuudha. Gara sooftiweeriitti immoo sooftiweeriin kun yeroo ammaatti sooftiweeriin inni qabu Samsung One UI 5.1 Android yookaan Android 30 yookaan immoo Android 13 irratti kan ijaarame yommuu ta'u haalli olaanaa kan nama barbaadamuudhaan amaloonni muuxannoo yookaan immoo fayyadamsa guddisa kan guutan yommuu ta'uun walqunnamtii fayyadama miira nama hubata jechuudha. Inni kaan immoo fayyadamni humna yommuu ta'u bilbiloonni ismaartii qabuuf qofa osoo Samsung S23 Ultraan nama hundaaf waan tokko dhiyeessa jechuudha. Inni kaan S Pen kan jedhu jechuudha. Yookaan immoo biirii isaa sana jechuudha. Biirii akka yeroo darban irratti gara noot irratti kan mul'achaa ture jechuudha. Samsungiin noot irratti kan hojjechaa ture S Pen kan jedhamu san amma gara S irratti deemsee jira jechuudha. S Pen kun wantoonni adda addaa deeggarsa S Pentiin filannoo qofaa miti haala hin tuqneen walirratti makamee jira jenna. Yaadannoo fudhachuuf suuraa yookaan immoo galchitanii yookaan diiyaaloogiin qofa osoo hin ta'in S Peniin dabalataan ajaa'iba kan adda godhudha. Inni kaan konnektivitiin Galaxy S23 Ultra 5Gdhaan kan dhalatu yookaan immoo kan dhalootaan ittiin hammasiisaaf gara fuulduraatti kan milkaneessaa yookaan dabalata Wi-Fi illee gara Wi-Fi yeroo ilaallu Wi-Fi 6E kan jedhu sappoortii godha jechuudha. Sappoortii godha ni argama. Balaqqisa yookaan immoo saffisa walqunnamtii malee immoo jaakii yookaan heedfoonii jaalatamaan qabata jechuudha. Gara xumura irratti Samsung Galaxy S23 Ultraan hojii guddaa dhugaadhaan diizaayinii ajaa'ibaa agarsiisa nafa hawwatu ga'umsa olaanaa sirna kaameeraa ajaa'ibaa fi amaloota adda addaa kanneen paakeejii guutuu taasisuun walitti fida jechuudha. Ismaartiin kun qofa miti muuxannoon waan gaarii barbaada jirta ta'ee kun kana jedha waan hanga sagantaa dhufutti walitti deebinutti nagaatti tura.